namoota hanqa dandeettii isaatti namoota waan danda'uun bira dhaabbachuu qabna. Gurbaan zaalimni ammaan tana maallaqa isarraa xalabate maallaqa ammalee isatti hin kennuu waan jedhu sammuu isaa Yoosef Wallaahi wa barakaatu. Yaa jara keenya salaamtaan teenye isin biraa geessu jecha alhamdulillah jecha waan gartee amma deemaa jira. Keessaafuu magaalaa keessa jirru magaalaa Yaman tana keessatti subhanallah guyyumarraan guyyatti waan ajaa'ibaa argaa jirra. Waan arkaaf hin tolle gocha gartee dhimmi namummaadhaa namni walirraa gochaa jiru kun hedduu takka nama madeessaa jira, hedduu takka garaa nama nyaachaa jira. Wallahi hedduu takka arrafaa keessaa'u gizeenii fi fiidiyoo laalu furmaatee akkaataa isheen itti jirtu laaltanii gartan namoota qilleensa kana gubbarraa ni arka. Wanni namni arku jiruun tun silaa waan gammachuu taate bareedduu taate hedduu waan nama gammachiisaati. Garuu wanni amma isiirra mudachaa jiru kun adeemsi isiirratti deemamaa jiru kun adeemsa waan nama hin gammachiifne. Furmaatee Rabbiin gartee dandeettii isaa qabu. Ilmaan kee keessa Rabbi si haa deebisu. Abbaa mana keetiitii wajjin walitti isin haa deebisu. Mana keetiitti Rabbi si haa deebisu jecha. Yaaboo uummata Oromoodha. Nutiin kun Oromoodha jecha afaan tokko dubbanne jecha. Abbaan mana siidhaa guyyarraan guyyatti takkaa barbaaduu hin dhiifne. Silaa Rabbiin nuu laaffisee Rabbiin gartee nuuf laaffisuu danda'ee gartee isaa wajjiinuu barbaaduudhaatu nurra jiraata. Sigalee haa arke osoo niifi gartee Oromoo taatu Oromoodha jecha ani Oromoodha jecha maalleeyni inni xalabatu maali? Hai taariba fideemo wanni inni maallaqa dila kana xalabatuuf hoggaan barreeffamaa arkuu dubbiis ilaalcha arku isiin gizeenii fi qushaasha zubaalaa namni firraa gannaqe keessatti akkasitti mudannoo ajaa'ibaa takka fiddu maaltu nama dhagahama bareeyyan kiyya maaltu namarraa eegama Rabbii irraa laaffisee fi agarsiise san ilmu Oromoo ta'ee magaalaa tana keessa jiraatee maaliif maallaqa xalabate? Rakkoo maallaqa itti jira moo rakkina biraa qaba? Yoo Oromummaadhaaf gartee gargaarsa waliif godhuu taate, yoo gartee Oromummaan garaa nama nyaatte, yoo Oromummaan jiraatte, yoo dhugaan Rabbii san jiraatte, ilmi namaa rakkoo gartee namni keessa jiru yoo arkee biroote namni kun wanni akkanaa na mudachuu dandeessii na mudachuun ooltuu itti yaaduun qabu itti yaaduu qaba. Garuu Rabbii ishii sodaadhaa akkaataa isiin keessa jirtu osoo laalee arkuu abbaan mana siidhaa deebi'ee itti bilbilee ana jaartii abbaa mana furmaateeti dhiifamaa wajjiin yaaboo eega agarte maaltu narraa eegamaa jee gaafa gaafate. Oromummaa jechaan sitaachaa silaa nama biraa ta'uu baatte sila nama biraa taate kun 15 oliin xalabadhaawii jedhe. Namni fayyaa qabu tokko nama fayyaa hin qabne gaafa arge qarshumaatu itti mul'atamu namummaan namaa ittiin dhagahamtu namticha kanatti waan ajaa'iba nama ta'a. Harkaadhaaf isatti tolteeti maallaqa fidi namaan gattee qushaasha keessaa fuudhe yaada ja'utu itti dhagahame. Oromummaan hin jirtu namummaan namaa hin jirtu. Yoo wal beekullee baatan wayi taariba fideemu wayi gartee ida'aa namaa irraa kafaluu deemamu namtichi maallaqa isirraa xalabatu kun Rabbii isii uume sodaadhaadha. Namni kun fayyaa yoo qabaate qushaasha keessa ni ta'a. Namni fayyaa qabu tokko qushaasha keessaa maal godha?
Intalli tun fayyuma hin qabne ushaasha kana keessatti isiin ittiin dhagaamne namticha kanatti. Rabbii isin uume sodaadhu mee fiidiyoo tiyyatana yoo rabbiin isin ilaaffise gurbaa san biraan naagaya akka naageessu gurbaan san akka dhagahu akka gurbaan san gartee yoo rabbiin isatti rahmata naqee gartee furmaata fideen beeynu rabbiin dandeettii isaatiin rahmata isatti haa naqu jenna obboleeyyan kiyya dhiifamaa wajjin fiidiyoo tiyyatana gurbaa san bira akka geessu laayik godhaadhaa sheer walii godhaadhaa wal biraan akka gurbaa san dhaqqabdee gurbaan san illee dhagee rahmata rabbiitiin imaana rabbiitti haa naqu eessaatu irraa irru gurbaa kanarraa yoo irrina qabaatee rakkoo maallaqaa rakkoo gargaarsa biraa barbaade as bahee Oromoon bal'aadha Oromoon guddoodha sabni Oromoo guddaadha Oromoo tiyya akkana rakkoo kanaan na mudate rakkoo tiyya tana akkanaa beeytan na gargaara namni danda'u qarshii 100 akkamaan taane maaliif shilingii saantiman taane hanga danda'utti namni gargaarsa waliif godha gargaarsa godhaaf yoo rakkina qabaatin maaltu itti jiraa fi intala ushaasha keessa teessu itti eegee jaarsaan maallaqa fidi maallaqa saniiniin isii bakka jirtu si hannaa takkaa immoo bakka isiin jirtu sitti himaa yoo taate wallahi rabbiin hin jaalatu wallahi rabbiin hin jaalatu odoo hanqafalee rakkataa ta'e waan akkasii hojjechuunsa durumaanuhu nama dhiiga namaatiin jiraachuu ture fakkaata malee namni akkanaa nama dhiiga namaatiin jiraachuu ture malee nama gartee lubbuu namaatiin illee taphachaa lubbuu namaa gurgurachaa ture yoo ta'e malee namummaan nama itti dhagamtu rahmata qalbiidharraa akkamitti sodaa rabbii akkamitti irraanfata guyyaa boruu kophaan awwaalamaan irraanfate ani arra addunyaarra jiraatee qarshii hanqafade odoo arkate boru irraa deemaa bar huccuu adii takka bichaan irraa deema qabeenya hanqafade yoo qabaate miliyaardeer osoo ta'e ka isaa olitu meeqaatu huccuu adii takkaan osoo neefi abaluu hiyyaaf jechuu hin dhaqqabnetti irraa deemuu danda'a. Rabbiin jabaadha waan ta'eef obboleeyyan kiyya dhiifamaa wajjin namni rahmatummaan sammuu namaatti qalbii namaa keessa dhabamuu hin qabdu. Sodaan rabbii jiraachuu qabdi qalbii namaa keessa. Obboleeyyan kiyya gaafa akkanatti abbaan mana siidhaa rakkate yoo dandeenya hanga dandeenyuun barbaachisaas taatu waan fedheenuu cinaa dhaabbachuu qabna malee akkanatti teenyee walitti eeguu hin qabnu. Ammaafuu keessaafuu biyya amma keessa jiru tana keessatti hedduu jajjabaatti hedduu babal'atte namni gabbiheellee dalagachuu dadhabe bal'oo faas manatti hidhan mana keessaa gabbahanii dalagachuun hin jiru namni akkamiin nyaatee dhuguu danda'a bobba'uu danda'a ilmaan ofiitiif jireenya mataa ofiitiif ifiin jijjiirajee biyyaa bee biyya namaa jira rakkoon wanni rabbiin nama mudne hin jirtu rakkoo fi bal'oo keessatti illee rabbiin balaa rabbiin nurraa qabu rabbi rakkoo nurraa qabu jecha haa ta'u obboleeyyan kiyya fattaalummaan amma deemaa jirtu tun hawaasa gartee bal'aa Oromoodhaa kanallee maqaa balleessiti. Hawaasa Oromummaa kanallee maqaa nun balleessina. Akka shari'aan Islaamaa lafa keessatti illee namni gartee rakkoo namaa osoo arkuu bira dabre nama rahmata hin qabne nama gartee rahmata qalbii sanuu hin qabne garuu nama hunda keessa rabbiin gartee rahmata qalbii san nu haa kaayu jecha obboleeyyan kiyya dhiifamaa wajjin warreen gartee biyya biraa jirtan du'aa'iidhaan gargaaraa jawaadeen ifiifuu fayyaa gartee namni gartee haati manaa namarraa fayyaa hin qabne namni haadha manaa dhiisii namni ilmoo mana keessaatu namarra dhukkubsate namni haati manaa namarra dhukkubsate nama fayyaa hin qabne sanirra nama fayyaa qabu kanaa irra fayyaa dhaba beekaa isaa irra fayyaa hin qabne gurbaa kana rabbi haa gargaaru jecha rabbiin dandeettii isaatiin furmaata guddaa haa fidu jecha namootu hanqa dandeettii isaatti namootu waan danda'uun bira dhaabbachuu qabna. Gurbaan zaalimni ammaan tana maallaqa isarraa xalabate maallaqa ammalee isatti hin kennuu waan jedhu sammuu isaa Yoosef godhees
yoo rabbiin dandeettii isaa qabu karaa rabbii isa deebisallee hin beeynu rabbi karaa isa haa deebisicha yoo karaa deebuu baate nuti ammoo warri bakka tana keessa jirru magaalaa tana keessa waliin jirru rakkoon nama keenya irra mudatte dhiisi nama biraatirraa yoo mudatte rakkoon teenyaa beeyne wanni nama mudanne beeyne waan dandeenyuun waan qabnuun akka gargaaruun isin jaa cinaa haa dhaabbannu dhiifamaa wajjin yoo gartee oromummaan jiraattee sabummaa oromummaan jiraattee gartee islaamummaan nu gidduu jiraatte ammaas afaan tokko dubbanna yoo dandeeysan waan dandeeysin gargaara warri biyya biraa jirtanis du'aa'ii rabbiitiin illee gargaartan gargaarsaan du'aa'is godhaafi rahamata rabbiitirraa warra fagaachaa jiru kanaafillee du'aa'ii godhaa obboleeyyan kiyya wallaahi namni gartee karaa rabbiitirraa xiqqisho tokko akkana gartee jallachuun isaatu dallansuu biraati gartee fakkeenya namaa ta'uu danda'uudha rabbiin gartee akka hunda qaba balaa deemtu tana hunda jalaa rabbi najaan waa baasu jecha